akkasumas immoo yoo kan danda'amu ta'e siinaarolii walitti naraarsi. Yoo kan hin taane ta'e immoo bakka homaa gochuu hin dandeenyu jechuudha. Bakka dhiisuudha bakka wanti jiru tokko. Isheenis immoo natti fakkaatu jamar wanta itti araaramu natti fakkaata. Maaliif wanta baay'ee isa goote isheen amanaat. Isa osoo amanaan qabachuu qabdu isheen wanta hin taane isa godhaa jirtu waan ta'eef yaa hiyyaalla bakka yaalii keenya yoo kan araaraman ta'e hin araarsina. Yoo didame immoo bakka didameedha bakka homaa gochuu hin dandeenyu. Akkam jirtu kabajamtoota maatii keenya ani nagumaa isin akkam jirtu. Har'a akkuma agartan yuutuubii haaraa waan isin dhufee yuutuubiin kiyyallee qaanoo yuutuub jedha. Kan koodha. Ishee gaarra kana dhufee fi dhimma haasawamaa jiru isinillee hin beektu. Sababa kiyyaanis ta'e sababa masfiinis ta'e hin beektanii wanta haasawamaa jiru yeroo ammaa kanatti jechuudha. Akkasumas immoo ani akkuma beektanii tanaan dura masfiiniin gaafii jaalalaa gaafadhee tanan tureeyyuu. Gaafachuun kiyyallee dogongora akka ta'e nan beeka. Ana qofatti miti isinittillee dogongora jedhee tanan yaada. Karaa yuutuubii masfiinittillee dhiifama isin gaafadhee tanan tureeyyuu. Masfiin akkuma beektan baay'ee miidhamaa jira. Innillee amma mana hidhaa jira. Hin baane jechuudha gaamma dirasiidha. Yoo kan yaalamu ta'e har'a bahuu hin danda'a. Akkanatti fakkaatutti jechuudha. Immoo maatii masfiin bira deemee gaafadhee tanan tureeyyuu kun wanta giddeetaa miti. Jechuun yoo hin barbaanne jedhellee hin barbaannedha. Yoo nan barbaadu jedhe immoo masfiin nan barbaadadha miti. Kanaafuu yaa kun rakkoo hin qabu naan jedhanii turaniyyuu. Kanaaf mee har'a hin baanatti fakkaate. Masfiin hiisistee turteeyyuu indoon poolisii hunda itti fiddeeyyuu isheen jechuudha. Akka kun jaalallee dirqii ta'e tokkotti giddiidhaan bakka ana jaaladhu haa ta'u waliin haa jiraannu hin beeku yaa mucaan hin barbaadu jedhee tureeyyuu isheen immoo giddiidhaan poolisii fiddee isa hiisistee turteeyyuu jechuudha. Kun immoo sirrii natti fakkaatu jechuun akkana ta'uun ishee gaarii miti. Bakka mucaan hin barbaadu egaa jedhee bakka dhiisuu qabdi. Namni tokko bar wanta hin barbaanne tokko godhuu hin barbaadu waan ta'eef dhiisuu qabdi garuu ishee waan hin taane hojjettee jechuudha. Kanarratti immoo dirqama hin qabu kuni anas immoo akka kun waan balleessaa qabu tokkotti naraaraa jirti. Akka sababii kiyyaa masfiin hidhame gootee natti fakkaate akkasitti baay'ee bicha wanta hin taane dubbachaa jirti jechuudha siinaar. Jechuun ana akkam akkatti isheen naraaltu hin beeku garuu akkasitti naraaraa jirti jechuudha. Akka kunoo badiin tokko anarra jiru tokkotti akkasitti naraaraa jirti. Maal akka ta'eef hin beeku ani garuu. Immoo inni kan biraa immoo ani guyyaa san kanan akkas godhee fi ishee aarsufaniyyuu bakka illee na qabsiiste maaliif ani isheera jedhee yeroo mormu isheen immoo wanta biraatitti na jalaa zoorsitee jechuudha. Kanaaf baay'ee ishiitti aaree tanan tureeyyuu bakka illee na qabsiiste sana wanta san godhee jechuudha. Malee ani ishiitti wanta badaa yaadeetii miti jechuudha. Garuu isheen immoo akkasitti hubachaa hin jirtu maaliif akka ta'e hin beeku ani. Immoo akkasumas immoo isheen samuuna darbe baay'ee natti dhaadachaa turte jechuudha bakka siifan godha aasaa ishaallee galli ishaallee akka aganaan jettu dirasee jechuudha. Ani wantan balleessi tokko hin qabu as keessatti maaliif akka akkanatti jechuun natti naas faraarraa jirtu ani hin beeku bakka wantan beeku tokko waan jirreef ani waaqayyo qalbii ishee yaadee bisuuf hin jedha wanta biraan jedhu. Immoo dirqamaan na jaaladhuun jaalalaan taatu jechuudha. Inni immoo masfiin sin jaalatu jechuun mirga isaati bakka jechuun wanta barbaanne tokko giddiidhaan akkamitti namni itti seena bakka sin barbaadu jedhanii dhiisuu qabdi isheen. Kanaaf dirqamaan immoo jaalalli waan ta'u miti. Akkasumatti fakkaata. Ani immoo kaayyoon isheenaaf galaa jira maaliif akka akkana gootu jechuudha. Masfiin wajjin jechuun nama hundaa wajjin gargar isa baastee kophaatti isa hambisuuf jamar naa galee jira bakka wanti isheen godhaa jirtu asitti jechuudha. Gaafa yeroo inni ishee kadhatu isheen hin bijetti. Yoo isheen isa kadhattu immoo innis hin barbaadu jechaa jira. Maaliif akka ta'e hin beeku jecha lamaanuu wal hubachuu dadhabanii batalee immoo siinaar baay'ee rakkina guddaa qabdi jechuudha isheen. Kanatti fakkaatti har'a hin baanatti fakkaata. Anillee immoo gara san deemaa jira. Yoo kanaaf eeyyamamu ta'e kaameraa galchee tanan bilbila galchee jechuun viidiyoo isinitti agarsiisaa jechuudha. Yoo kanaaf eeyyamamu ta'e jechuudha. Isinitti agarsiisa viidiyoo. Akkasumas jechuun na yaala bakka baay'ee ulfaata achitti kaameraa qabatanii galu wanta danda'amu natti fakkaatu yaa'uudhaan kadhadhame na yaala. Booda bakka masfiin mana hidhaati yoo ba'e akka miidhamu hin barbaannu bakka jechuun mucaan baay'ee miidhamaa jira bakka maatiin isaatillee baay'ee itti gaddaa jiru dhugaa bakka maatiin illee baay'ee lolaa jiran. Kanaaf yaa'u haga danda'amaa ta'e akka inni miidhamne hin goonaa jechuudha. Akkasumas immoo yoo kan danda'amu ta'e siinaarolii walitti naraarsi. Yoo kan hin taane ta'e immoo bakka homaa gochuu hin dandeenyu jechuudha. Bakka dhiisuudha bakka wanti jiru tokko. Isheenis immoo natti fakkaatu jamar wanta itti araaramu natti fakkaata. Maaliif wanta baay'ee isa goote isheen amanaat. Isa osoo amanaan qabachuu qabdu isheen wanta hin taane isa godhaa jirtu waan ta'eef yaa hiyyaalla bakka yaalii keenya yoo kan araaraman ta'e hin araarsina.
yoo didame immoo bakka didameedha bakka homaa gochuu hin dandeenyu. Naannoo akkasumas kana jechuun kana walitti immoo kana na caala masfeenti dhiyaatee masfin hubachaa jiru hin jiru bakka yeroo ammaa kana keessa jechuudha. Kanaaf masfin baay'ee miidhamaadha dhugaa. Hordoftoonni isaa immoo akka inni bakka balleessaa qabu tokkotti haasaa jiran koomentii baay'ee ilaalee ture jechuudhaan. Jechuun akkas ta'uu hin qabu jechuun yaa balleessaan isa biran jiru jecha kiyyaa miti garuu isa birallee hin jira ishee birallee hin jira. Kanaaf isin immoo isarratti murteessuu hin qabdan bakka siinaaristanaan akkas godhuu hin qabdu. Waan ta'eef baay'ee ulfaataadha kun isinillee immoo isarratti intiniin jedhina bakka isarratti akkuma jirtan koomentii garaagaraa dubbiseen ture bakka isarratti hin barreessina bakka maaliif balleessaan isaan lamaanuu biraa hin jira jechuudha. Kanaaf namoo akkasumas immoo namni dogongoruun hin jira inni deemetu guyyaa kaanitti deemeet dhiifama gaafate yeroo inni dhiifama gaafatu isheen immoo diddee turte. Kanaaf ammoo mucaan kun maal gochuu qabaree bakka deemee dhiifama jedheeni isheen immoo diddee. Kanaaf bakka inni bakka wanta murteessuu qabu tokko murteessee inni ilaalama. Kanaaf giddeetaa ishii kadhachuun qabu bakka egaa isheenis hin barbaadetti amma immoo ishiin deebitee isa kadhachaa jirti. Yeroo san maaliif diddeedha baramma gaafii asitti. Duun qabaattu isheen maaliif haadha manaa isaatii bakka abbaa manaa innillee balleessee bakka dhiifama gaafatee haga nama tokko dhiifama gochuuf qabdi. Dhiifama gootee waliin jiraachuu qaban iyyuu bakka seeraan. Garuu isheen immoo hin diddee jechuudha. Yaa osoo isa jaalattee dhiifama gootiif turte iyyuu bakka osoo akka isa abbaa manaa isheetti ilaaltee dhiifama gochuu hin dandeessisu. Kanaaf homaa gochuu hin danda'amu jechuudha. Garuu immoo isheen itti taphachuu malee bakka jaalala isaaf hin qabdi jedhee yaadu bakka jechuun bultii isaatiif illee hin yaaddu bakka ani maaliif akka akkana ta'e beeku jechuun akka ani hubadheetti jechuudha kanan isinitti himaa. Kanaaf ani wanta jaalattu illee natti fakkaatu bakka namni tokko bar nama yoo jaalatu nama sani yaaduu qaba bakka namni sun eessa jira har'a bakka akkamii gee jettee yaaduu qabdi. Garuu isheen homaa itti fakkaatu bakka zingateetuma teessee bakka yeroo kaanitti yeroo barbaadetti dhuftee isa kadhatti. Hin godhamu kana egaa inni abdii kutee booddee maaliif isa kadhattiidha amma bara. Gaafa inni ishee kadhatu beekatiif namni akka isatti danda'u gootii jechuudha. Maaliif immoo ta'u akkas gochuu hin qabdu. Balleessaan baay'een kan jiru ishee bira amma bakka. Isin immoo akkamas balleessee tokkotti baay'ee haasa'aa jirtanii jechuudha. Kanaaf an akkan hubadhetti qamaan isatti dhiyaadhee akkan isinitti naasofneef isheen baay'ee natti dhaadhachaa turte bakka sin ajjeesaa birriidhaan ajjeesisaa lubbuu keetan si baasisaa naan jechaa turte baay'ee nas faraaraa turte yaani maaliif akka ta'e hin beekan jechuun bakka natti hin tolle haalli ishii kanaafan karaa yuutuubii kiyyaatiin dhufee jechuudha. Natti hin tolle isatti dhiyaadhee haasa'uudhaaf. Yuutuubii kanaan dhufee dhugaan isaa beekamu qabu bakka jechuun isa bahuu qaba bakka kanaafuu yuutuubii kanaan dhufee ammaan booddee bakka innis of danda'ee jiraachuu qaba. Isheenis baay'ee tokko bakka natti dhaadachaa jirti jechuudha bakka agalልሻለሁ እስከ ምትለኝ ደረጃ ማለት ነው በቃ በብር አስከፍዬ ነው ነፍስሽን ማወጣልሽ ምናምን ነገር በቃ ባይ ወንተን ታኔ ነው አንጀቻ ቱርቴ በቃ ሲናጀሲ ሰናንቻ ቱርቴ አን ቤኩ ብቻ ማለፈ ካከነት ነቲ አከነተ ወረንዴስ ያው በሌሰን ኪየስ ጀቹን አይሌ በሌሴ ጋሩ በቃ ዲፈማ ጋፋዴ ምቲ ከናፍ ሼን ሞም አስገድልሻለሁ አንቻ ጅርት ሲናጀሲ ሳ በቃ ሲያ አርጋዱ አንቻ ጅርት ከናፉ በቃ አንሌ አኩመን ሲንጀር ኢሰብራን ዴማ ጅራ yoon aran daame kameraan angalcha silkii jechuudha yoon af eeyyamame jechuudha na video isintaan agarsiisaa jechuudha yoo kan naaf eeyyamamu ta'e na bakka amma isa baran deemfan ta'a na yoon hin danda'amu ta'e immoo waasiidhaanis baasisuu nan danda'a bakka jechuun waasiidhaanis wanta boonatti fakkaata rakkoon qabu waasiidhaanis nan baasisaa jechuudha. Inaar immoo yuutuubiin kun yoo kan si bira gahu ta'e osoo akka barbaadde jettee waan barbaadde osoo dubbatte anamoo jechuun wanti takka na godhuu dandeessu jechuudha. Bakka anillee sin soraadhu jechuun ati kana itti dhafan sin soraadhu garuu akkana hin ta'in sin jechaadha. Yoo kaan si bira gee viidiyoon kun jechuudha. Sin soraadhu ani bakka akka barbaaddetti haasee bakka እሺ እኔ ምንም ግድ የለኝም በቃ ጋባሻ አልፈራሽም ደግሞ ታሪ ሞኒ jechuun ani kanana gaammarratti ዝምዝም jedhe wanta si kabajuuf እና ደግሞ boruuf jireenya keessanii walitti deebitan jedhee tan wanta ni yaadeef atmoo carraash wannan taane godhaa jirta kanaafuu bakka dhiisi mucaa bakka hande irraa fagaadhu bakka sin barbaadu jedhee miti sin barbaadu ega jedhamte maal goote isa cinaadha bakka kanaafuu dhiisisa kee ምንድነው በቃ አልፈልግሽም ተባልሽ አንዴ አይገባሽም እንዴ አንቺ ልጁን አታስጨንቂው በቃ ደግሞ እኔን ምንም ማድረጋችሁም እሺ እኔ የምነግርሽ ነገር ቢኖር ማለት ነው እና እስንሌሞ አካ ቪዲዮን ኩን ሼር አጋፍ ሼር ይትናፍ ጎዳ ይችላል ሼር አይችላል ያው ይወላልተለ ማን ፊድ ጎዳ ሼር ሶራዱ
laaltedha yoo laaltelle wal kabajuun jaalala jechuun ati akkanatti dhaaddetti jechuudha anodoon jechuun anis sitti dhaaddachuu nan danda'a garuu ani boruu keessaniif walitti deetan jedhee wanta yaade fanzim jechaa ture garuu jechuudha ati agam ammas wanta akkana kana yoo dubbatte jechuun anis bakka achi sitti kaana bakka eenyu yoo nan deebisu jechuudha dhugaas hin jedha bakka wanna fide maan fidiin jechuudha jechuun akkasi soraa dhuftee hin beekan jechuun በቃ ወና ፍዱስ ይነገራሜ እስቲ አምጪ የምታመጪው እኔም ግን ማለት ነው ከዛ ከተነሳው አለቀልሽ ጌታ ነው እንጂ ማንንም አይመልሰኝም ማለት ነው። ስለዚህ ተጠንቀቂ አንቺም ለምታወሪው ነገር እንዳለ ገደብ ይኑርሽ እሺ። ዝም ብለሽ እንደመጣልሽ አታውሪ በቃ jechuun በቃ ዝንግቴ አለት ምናምን ሂናሴን በቃ ዮ ሃሶ ወርባድቴ ኮቱ ቃመን ወልቴ ሃሶፍ በቃ jechuun ዝንግቴ ሶ እንትን ያኔ ዝግጅት በቃ እኔ ቆጴረን ጀራ በቃ ሲያሶፍ ሲስሏችሁ በቃ እኔ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው አንቺን ለማውራት አልፈራሽም አይገርምሽ እኔ በቃ በአካል እናውራ ካልሽ ማለት ነው። ደግሞ በተረፈ ማለት 80 ምናምን ብለሽ የምታወሪው ነገር ማለት ነው ከፈለግሽ እሱ ይበጠሳል ወረቀት ነው ማለት ነው። ሂንኩ ታሜን jechuudha inni bar waraqaadha beektamti 80 kiyya ምናምን እስቲ ዝንግቴና ሰይን በቃ አከቴ ሃሶን ቀብዶ ዋይ 80ቱ ካሱን ቀብዳት ከናፍ 80 ምናምን ከምትይ ማለት ነው አርፈሽ ማለት በቃ በስነ ስርዓት ልጁን ብትይዙ ይሻልሽ ነበር። ወረቀት እኮ ነው ነገ የሚበጠስ የሚጣል ነገር ነው ገባሽ አሱ ስለዚህ እረፊ በቃ ነው jechuun መስፍን ዮ አቲ አማለከ እንጅሬቹ ዱጋዋ ቀስሚራሲ መስፍን የራሴ ማድረግ እችላለሁ ካንቺ የጎቹን እንደናጀቹ ምክንያቱም መስፍን በጣም የዋህ ነው በቃ ሲበዛ በጣም ለሰው ያስባል ገባሻ የሱን ባህሪ ነው ያውቃል አመለሰ ወንተን ቤኩፍ መስፍን ለማጋሪ ዳጀቹ በቃ የዋህ ነው በቃ እሱ ምንም አያውቅም መስፍን ማለት ውሃ ማለት ነው። ስለዚህ እረፊ የምሬ ነው የምልሽ አባጥ ወንታ አሱፍቱ ካን አለበለዛ ማለት ነው እኔና መስፍን አንድ ላይ እንዳለ ፍሬሱ ማለት ነው ጌታ ነው ምንስ በቃ ናራ አባጣ ነበር ይፋማ ጋፈደ ጅሬኛ ከሰን ከሳቤ አትሞ ስትሲና ጄሳ ማራስ ይቆራና ጀቻርት ይወርዴ ካንተ የሞ በቃ መስፍን kiya godhe ተመስተገርሳ ጀቹዳ መስፍን ባይና መጋሪ ለጀቹን አመለሳናቱ ቤካ ዋንተ ኤፍ ሲታፉ ሲና ዋንታ ከናኩ አቲ ሁምናን እንደምን ጃላላ እንደምን ማለ ቼ እና ደግሞ ከበጅኒን አን ሲጎዴ ለሁለት ሲገደራ ጅራ ጀቹ ማልፍ ከነታው እንዴ ማልፍ አከስተር ሶ ያዱ አቴ ደስ ነው ለበቃ ነው ቼ ሲናር አለህ ከከሰ ነገልቻ ጅርተናል ኦፊት ዴቢ በቃ ከሮ ኦፊት ዴቢ ቶ በቃ ሲናር አርሰና ሲንጀና ምት በቃ ወንተንታን እንዱባቲን በቃ ዱጋ አናስ ለሂነን ቀብሲሲን ቲ አኔ ኢፋማ በቃ እንጀረትማ መስ ለሂነ ቀብሲሳር ተላል አንሞስ ከበጂተን ሀጋ ማድረስ ካንዝም ይቻቱ ለጅቹ ላላስሞ አኒ ከበጅናን ሲቀብ ጅቹላ jechuun karaa lolaatti takkan geedder na godhaa jirtaat maaliif teekstii meeseejii natti na barreessitu bar meeseejii hin taane isa bira geessee sin ajjeesa kan naan jettaan amma dhuftu yoo barbaadde amma dhufuun dandeessa dhugaa waaqaa jechuun amma teekstii natti haasoftu bar qaama wal arguu hin dandeenya miti qaama wal arginee wanta barbaanne wal gochuu hin dandeenya anaafsi amma ganaa silkiidhaan narratti barreessitu ana teekstiin kan keen gaala na bira hin jiru ana cirrash bas bira gisee geesse si kokkotee tanan akkana si godhe sin ajjeesa ምናምን naan jettaa birriidhaan si ajjeesisa naan jettaan maaliif bakka qaamaniin dhuftu maaliif birriidhaan ጄ አናፍሲ በር ወሊፉን ገኛ ገና ነመስት ብትሲ እንደዚህ ያረግሻለሁ ምናምን አይባልም። በቃ አንቺ ሴት ነሽ በቃ አቂሚ ከንከ ተማመንቴ ዱፉ ደበቃ ነው ጂን ሀሰውላ ገና ማይኒ ነመስት ብቴ ማሊ ዲረስ ተፈቃደ ማን ከና አቲ ነው ቢት ባዬ ሶዳታ ጅቹ አበረከሰ ገቴ ቺ እና ከበጀምቱ ተከያኛ ጅቹን አኒ ሀሳን ሲንት ባይሴ ሮብራስት ቪዲዮ ብራት ወልቲ ደቢና ነጋናታ ቻው እንዴም ነው